barii ganama irriibaa ka'ee tanarra immoo kunoo akkasitti fuula koo dhiqadhee mataa immoo firiizii maruun jaaladhaani na firiizii mareen jira. Akkasuma immoo bishaan waraabuufan jira. Nagaa isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessan ani nagaadha. Viidiyoo koo kana laayikii tuqaan isiniin jedha. Hojii kootti namni gammadani. Egaarraa kophaa kiyya bishaan waraabbachuufan jira. Namni na gargaarurree jira boodarra hin dhufaa. Innaa laalaa isiniin jedha kan bishaan gibbii keessa yoo barbaree waan akkanaa kun bishaan dura obaaseen ture iyyuudha. Sinin mararuu yaadadhaa sinin jedha biyya keessa yaadadhaa echaan ilaa eenyuudhuma keessatti ittan guute ka danda'e harkisuu dadhabee maaliif jaarikaa isaatu guddaadha jechaadha. Kophaa harkisuudhaaf hin ulfaata garuu ani immoo kophaa koon harkisaan jira kaakunoo akka malee ulfaata. Irriibumaa ka'ee tanarra hojii dalagee abbaan manaa koo waan na bira hin jirreef hojii deeme inni sinin jedha. Kanaaf anan immoo akkasitti kophaa koo harkisaa jira kunoo keessa baafadhe wayyoo abbaa 20 tokkicha jechaadha. Ashaakiltiin obaasaa akkasuma horiidhaaf illee eenyu hojjedha kaan mana harigitu siniin jedha. Innaa hojii tuffachuu miti dhugaa dubbachuudhaaf hojii arabaa sana hin caalu waan ta'eef hojii keenya firiideemii qabna hojii keenya yoo hojjetannu. Kanaaf immoo innaa horiidhaaf amma eenyu godhee tanan horii nyaachisaa. Shaakiltii nan obaasaa. Ijoollee baay'een eessa jirtaa naan jettu innaa marmeela kanattis bishaan kanatti guuttaadheen jira. Garuu kophaa koo waraabni galegaleetti waraabame inni kunii kan ittiin shaakiltiin dhuguttiin bishaan naqadha siniin jedha. Kophaa koo miti jechaadha kophaa koo ittiin waraabne kunooti ilaalaa obboleessa abbaa manaa kiyyaa kana akka na gargaaru kaatu. Waynee dhugaa dubbachuudhaaf akka ajaa'ibaa na gargaara siniin jedha inni. Obboleessa abbaa manaa kiyyaati biraazerii isaa jechaadha. Innaa na gargaara isatu na waraabe kana isa marmeelatti guutee ani har'a waraabe malee waraabee hin beeku. Yeroo gisee tokko eenyu jedhu nan gargaara jechaadha. Mataan kiyya immoo ciraanfoodhuma firiizii maruun jaaladha waan ta'eef jechaadha. Hojii jechaan hojii hin tuffatina. Ijoollee baay'een gaafa gara biyya arabaa kana deemanii biyya keessa Itoophiyaa galanii wayyoo hojii arabaa hojii Itoophiyaa keessaa wayii hin danda'udha gadi jedheetuma huuba hin fuudhu. Ani dhugaa dubbachuudhaaf wanti nan hin hojjenne hin jiru. Galee guyyaa 2 gidduuttan biddeen ofii kiyyaa toshadhe jechaadha. Isinittan hima guyyaa 2 gidduuttan toshadhe laakkatan gargaara argitanii mucicha laala akka dhiiratti hin hojjedha dhugaa dubbachuudhaaf. Innaa nama na jechuun dhabame malee isiniin jedha. Hojiilee taanaan ani akka kamuu yoo ta'e nan hojjedha jechaadha. Akka barbaaddetti nan hojjedha hojii jechaadha. Of jajuu tokko hin beeku. Fakkaruu tokko hin beeku. Ijoollee baay'ee hin beektu yeroo biyya arabaatii galan akkasuma bakka gajjedhanii waan ta'e uubuma fuudhu. Maan tokko manumallee qulqulleessuu hin danda'ani akkuma waan kinoo biiroo wayii keessaa ba'anii miti. Nuti biiroo keessa miti kan jiraannu silaa wal beekina malee maarree ijoollee siniin jedha. Innaa amma isa kanaa kanan bukeessaa jiru kanaa kan ittiin horii furdisan jechaadha. Hin argitu amma dhaqee tanan itti nannaqee fi horiidhaaf kenna qotii yoo ta'e. Hojii waanuma humna keessanii waanuma dandeessan hojjetachuu dandeessu gaafa biyya keessan galtan waan barbaaddan. Boodarra immoo sa'aatti dabaladheen akkatti elime waan barbaade akka barbaadetti fataa jedhee jiraadha jechaadha. Jireenya koo waaqayyoof haa galatu fayyaa naaf haa kennu. Fayyaa namaaf kennina waan barbaadde hojjetachuu dandeessa. Hojii arabaa sana hin caalu. Yenti beetii keessa iyyuu dhaabannee dhiqaa oolla miti ilaa amma kaa deemeen jira kunoo asitti ittiin naqaan jira. Boota qotiyootaa deemee sanaan achitti eenyu gochaafi jira jechaadha. Harkaan susukkuumeetiifan waliin mammakee tanan kennaafi isaan booda baqa akkasitti laa argitu hojii ofii jechaadha. Hojiin ofii hin tuffatamu. Waan barbaadan hojjechuu dandeessu. Gaafa biyya galee maalan hojjedhaa akkaman godhaa maalan godhattu miti qotiyoonni kun amma gaafa achi siqanii ganna gaan isaan kadhiisa dachaa bitu siniin jedha. Waan humna keessanii hojjetachuu dandeessu. Biroo ammoo horii jahan tokkotti horii bakka itti daddabalanii bakka tokkotti furdisanii bakka akkas ofirraa hin dhowwaa jira qotiyoon natti kaachaa jira.
hojii otoo hin tuffanne waan barbaadan hojjetachuu dandeessu, suuqii banachuu dandeessu, kan faayidaa qabu waan faayidaa qabu irraa hojjechuu dandeessu. Amma immoo qotiyyoo tokko kan hojjechaa jira. Inni kun bootaa isaaniif itti nyaanni isaanii itti nammu ture bakka ammaa suni. Isa kanaafis hojjedheen jira. Kunooti naqeen jira. Ganama hin qorra waan ta'eef tuuttaa koo dirgim godhee tuuttaa koo kaawwadhee jira jechaadha. Maaliif tuuticha iyyuu danda'ee baadhee hin deemu. Hin qorra Finfinnee jala waan jiruuf bootaan kuni. Baay'ee qorra jechaadha. Innaa akkasii isin jedha ganamaaf galgala fa'aa baay'ee qorra. Amma immoo hoolotaafiin hojjechaa jira. Hoolotittiin immoo gara garanaa jirti. Hoolota gara biraatii illee nan qaba galata Waaqayyoo. Ishii wanta na bichaatu na bira jira. Hammaa fi innaa akkasii kinoola ishiiwwan akka godhee tanaan tottosheeti fan hojjedhaa fi nyaata isaanii laadhaaf jechaadha. Harkaan wal makee. Kanuma yeroo biyya galan ijoolleen viidiyoo baay'ee hojjedhu jalatti gurraachofte lameedhu biyya Itoophiyaan nama gurraacheessaa hojii keetii waan ta'eef mana teessu gadi jettee hojjetta jechaadha. Maaliif hojiidhaaf waan jenne waan ta'eef hinnaa siin immoo dhufee tanan kun olaa shunkurtiin obaasaa barii ilaala akkaatti shunkurtii obaasaa ergin galee bakka hojiin kiyyeffataadhuma. Gadin taa'u jechaadha nan hojjedhaanii hojiin tuffadhu waan ta'eef kuni kiyya waan ta'eef buqqifadhee innaa guyyaa tokko irree bootaa dinnichaallee deemee dinnicha qofforaamoo viidiyoo isinii waraaba kaa'e. Akkuma isin jedhe kaan zayitii malee hin bitu waan ta'eef akkasii inni kun maal jedhama qemamoonni as keessa hin jiru gaafa galta isinii laadhaa mataa koo cifaaressi garuu inni akkas fakkaata ijoo baadiyyaadhuma keessa waan hin jiraadhu isinitti fakkaanne baadiyyaa miti dhugaa rabbeechaadha. Baadiyyaa miti magaalaa Finfinnee jala itti dhiyoodha jechaadha. Magaalatti xiqquma xarafiidha malee isiniin jedha. Xarafii jala jiraattee waan barbaadde ibsaa hin qabda televezyiinii kenna geeffata. Akka barbaadetti amma jecha bishaan waan gibbii keessa jiruuf kan amma waan hin barbaade dhaabbachuu dandeebiti akkasii isiniin jedha. Hamma immoo kunooti dhiqadhee dibadhee karaa qajeelutti hin jira. Ammanuma hojiin kiyya isiniin jedhamu immoo karaa deematiin jira. Hojii koo xumuradhee buna koo dhugee buna naa danfisanii nyaadhee dhugee viidiyoo dheeratadhee malee silaa viidiyoo isinii waraaba ture garuu viidiyoo waan dheeratuufanii akkasii isiniin jechuu barbaada. Hordoftoota chaanaalii kootii baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaa. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa hojii hin tuffatinaa waanuma argattan hojjetadhaa isiniin jedha. Amma deemee waan garaa kootii waan barbaade bibbitachuu danda'a jechaadha. Aduu keessan deemaa jira. Eenyu maxaxxirii kanallee maxaxxirii aduuti jechaadha. Baay'ee aduun hoggaa nama gubee akkasitti yoo kaawwattan eenyudha isiniin jedha. Hojii keessan hin tuffatinaa dhugaan hojii hin tuffadhu. Hojii keessan qabattanii tuffachuu barbaadan waan barbaadan hojjetachuu dandeessu isiniin jedha. Gara magaalaatti siqaa jira magaalaan deemaa jira isiniin jedha. Yeroo gaarii turtii gaarii naaf qabaadha. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaa. Laayikii godhaa yaada qabdan immoo koomentii jalatti ijoollee Beeruutiin keessa jirtan rabbi isin haa eegu obboloota kiyya. Kalee galgala televezyiinii irratti dhaggeeffachaa jiru inna bakka rukutanillee dubbatanii jiru. Rabbi isin haa eegu dhugaa wanti isinii godhus waan hin jedhu isin qabu. Innumti manaa isin baasee ibidda kanatti dabarsee isin hin laatin isiniin jedha. Odeeffannoon tokko hin jira ture. Inna waan hundumaafiyyuu jabaadha abdiin kutatin isiniin jedha. Waan goonusii waan jennus hin qabnu obboloota kiyyaa. Baay'ee tokko dhugaa keessi koona gaddaa ture. Kalee galgala jechaadha dhugaa viidiyoo sana eenyu sana dhaggeeffadhu televezyiiniin dhaggeeffadhu. Yaa'u garuu maal godhuree guyyaa waaqaa malee hin ta'u. Akkaataadhuma ittiin keessaa baatamee barbaadadha obboloota kiyyaa keessattuu warroonni mana keessa hojjettan isiniin jedha bahuudhaaf yaalii godhaa isiniin jedha baay'ee yeroo gaarii.